እና አከሲንጃ አከገኒ ገርጋረም ትጭ አሜትራ ማኪን ፋለ ዋንካ በተማ ወነቲ ተተኮንጅሩ በራማ ትርፊ አንጃቲ የተ እሺ ሞራይ ትባይ የተ እሺ ቱቦ የተ እሺ መሰማኛ ነገር ሀምጪ ዋና ማመልት ተኳራይ በገብር ይያት ካውዲ ያጋብራል ኦኬ አማ እሺኒ አማ ኦኬ ፋልማቱ ቆባል ይላል ለባና ካና ፌማቶን ኩኒ ፍምስና ኢታሪቲ ፈየደማኒ ረቢን ሶዳቹ ዋቃውማ ሶዳቹ ሳፉ ሰቤ ከና ሆሮሞ ሶዳቹ ይተለ ላናማ ፈከነፊ ዶክተሪዳ namoota baay'eetu na hordofaa namoota baay'ee na jaalataa carruma kanatti fayyadamooti qoomota na dhukkubsate mataa hidhadhee ciisaa miskiinniti deeggaru kun maallaqa keesha ofiitti baasee gadhan garaasa soo akka kun hin taane maal ta'uu qabaa qabatamatti waan akkana dhukkubaa maallaqa doktori akkana jedheeni ishii kana harkaa qabduu jedhamee evidens yaallau nagar waan hin gargaaramneef jiru irra kanne feemasiin guutuu hattuu ta'e anamma osoo na dhukkuma jedhee ciisee fakkeenyaaf shaqqaluu danda'a jechuun hin beekamu keessattuu amma ijoollee shamarranii kun jaarsa ofii caalaa na jaalatu booyanii bultii fa'aa warqii gaafa ittiin hermanii fa'aa gurguranii na erguuf ta'u ani garuu nallee dhukkubaan jiru sobellee maallaqa kana deeggartoota kiyya irraa walitti qabachuun barbaaduuf malee amma waan qabatamaa wayii fiti asiin waan ifii dhukkuba akka jiru yaadni kiyyatti galee nagalee jira asili kiyyaani nama miidiyaas fayyadamu yoon viidiyoo poostii godhe malee isa laayivii irratti ani hiyyanii haasa'an kana siin beeku yoo barbaachisaa ta'e waraqata ani siifan erga waatsaappii walii yoo qabdu ta'e isa siifin erga dubbisuu dandeessa kana keessaan immoo guyyaa afuriif qorichammaa fayyadamtee qorichi suni dhukkuba sana bakka tokkotti walitti hin qabne jedhe doktoroonni sanaan booda guyyaa afuriin booda amaliyyaa taatu jechuu akkanitti malee jiran. Amaliyyaa meeqa gaafata? Mana yaalaa kanatti edda akkamamtee hunduma isaa xumursee booda gaafatu malee jalqaba jala maallaqa kaffalchiisanii amma nasi kaffalchiisu hin jenne. Amma rakkoon kanadha. Egaa አሁን የሆነ የሚያጠራጥር ነገር አለ ማነ ያላ ዳይጤ amaliyyaadhaan gatiin akkamitti himamne maal jechuudha? Eenyumti iyyuu hin beekata alkuweetiin istaashfaa abbaan barbaade tokko dhufee ilaaluu danda'a abbaan barbaade tokko doktoras dubbisuu danda'a. Kanaafuu mana jirtu mana yaalaa jirti waan ta'eef dubbisuu danda'u rakkoon qabu. Mana yaalaa jirti amma? Yaa mana yaalaa jirti. Enggak gargaarsaa turtan birrii walitti hin argamne birrii. Dhugaa waaqayyoo taanaan amma birriin dhufiinatti kenname siin jiru wanta hin beeku siin jiru omtuu hin gallee jedhanii akkaawuntii biyyaa irratti garuu naannoo birrii 50,000 galee jedhan. Hin soba namni akkuma 50,000 bichamu. Dhugaa waaqayyoo dhugaa jechuun obboleessa isaati obboleessa ishiiti macheema obboleessi nyaatu kan galee kanumaa naan jedhe. Feemmaatiin hagan ga'u dhukkubsatee moo? Ila asili achirratti wanti gargaaraman jiru ijoolleen hin gargaaranis hin seenne haala gargaarsa isaa ga'an immoo hin jiru. Akkaataan isin itti fayyaa ifi eksipleen godhaa jirtan kun gaafate uummata sirriitti ibsa kennuu danda'uudha qabda wallaahi. Mucattii akkanuma dalga osoo jettan namni kuusa bokkuun dhugaa jedhee minaamin miskiina bilaatti ajjeese. Jalqabaa guyyaa jalqabaa seentee akkamattee akka emerjensiitti dhuftee akkamattee qoricha kennanii fi ganama fidee Ganni waa tokko taanaan ijoollee addunyaa madabbaan itti banamuuf deema ijoolleen Dubaay ganni intala ganda kiyyaati. Kanaaf isin kaayyoo meeqa qabna? Qalata gubbatti mana hambaashatiif mana birdiitii fi mana shaametaatii fi mana xallaa banatuuf deemna bara walitti isitu waadaa dhiigee dubbatti malee meebii sanii kaayyoo meeqa waliin qabna? Qalata beektaati urtaa gubbaa. Eeshiin beeka yoo jettan yeroo gaafa geema taphattan sana yoo jettan dhagayeera amma maala gocheta asili ani dubbii sana hin beeku isaan jedhan sana ani waraqaa shisiitiin ergaa wanta jalqabatti nakkamsiisee baate sana yeroo jalqaba akkamatti baate deebitee deemte jechuudha mana yaalaa kana dhiibbisane waraqaa Iqaamallee qabdu jiranii? Iqaamaa ishii hin baanee fi filoomanti viizaadhaan turte paaspoortii hin qabdu turte paaspoortiin hin badee
kacarraa ta'e qaamaan isin baanee paaspoortii isheen qabdu. Amma rakkoo isii kana walumaa galatti haadha iqaamaa godhanii mana yaalaa karaa baasuuf birrii meeqa barbaachisa? Birrii Dubaay. Iqaamaanii qobaatti iyyuu 8,000 paaspoortii immoo inni kaan 3,000 jedha inni kaan 900 jedha inni kaan 2,000 jedha ani kana illee inni yoo barbaachise kana kan mana yaalaa immoo amma gaafa kan hin beeku dhugaa waaqayyoo. Assalamu alaikum. Qofa mana yaalaa keessa ciisee namni hospitaala kana fakkeenyaaf lookeeshinii erguu danda'a. Achitti bara beekte ofii keetii bakka barbaade teessee iddoo adaraashaa naannoo sana waan barbaade gochuu dandeetta. Viidiyoon iddoo sanitti namni dawwalee ilaaluu ni danda'a. Kanaaf namni waa godhuu hin barbaanne namni du'a nama amma tokko innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun jedhee viidiyoo siif gadi fureetiin nama itti foloo guddifatu barbaadu jira waan ta'eef jazaan ooltee hin bultu rabbiin jazaa kana ammoo ni kafala nama jechuun namatti du'aa hawwus. Kanaaf namni hunduu riskii ofii nyaata riskii namaa hin nyaatu isinuu tanaan duraa jettee jirti. Rabbiin na dhukkubsee Oromoo fuuldura na dhaabin osoo jettu jechuudha. Rabbiin kun isaan fuuldura dhaabe. Kanaaf obboleen kiyya walitti du'allee walitti hin hawwina. Haadha fi abbaa ofiitti maatii ofiitti faa jiraattu yoo isinillee fayyaduu baatte isinillee guyyaa tokko dhibamtanii nama fuuldura dhaabachuu dandeessan. Kanaaf akka jedhanii gaariin natti jigooyya natti jigooyya jennaan firii natti jiguu mannaa gaariin natti jigooyya firan irraa ol qaba jedhee namni firaaf duwidar lafaa kaan jedhanii namatti hin faradina rabbitiin farada. Amma akkam goona jettarree isin akka jiraata magaalaa Dubaayito biyya Dubaayito qotu. Inni yaalla waan jiruun jechuudha namoonni qajeelanii hawaan tokko jechuun wal gahanii yoo namni illee nama jalaa awwaatu jira beekta namni nama tokko irraa waan dhagahullee baay'ee hin jiru. Amjayyoon tun osoo namni biraa bira jiraatee amjattiin tun biyyaachuu baattee namni feemasiin tokko bira jiraate hunduu jedhee silaalaallee waan kana isii bira dhaabachuu danda'a. Kanaaf namni illee beekta waamaa gargaaru ija waliin laala namni beekta nama laala nama beekamtii qabu laala waan ta'eef isiin immoo osoo akkana jettu miidhamuu dandeessu waan ta'eef. Yaadamu qabdi namoonni birallee namni yookaan ganni jedheetiin isii duuban isii faarsus bira dhaabatee namoonni Oromoo fakkeessu gargaaruu qabanii wanti jiru kanuma kan inshaallah nullee waan dandeenyu ni gargaarra. Asili waan tokko dubbadhu dhugaa rabbii dubbachuuf harki guyyaa torba moo waan ta'e jechuudha dhugaadha. Ifin TikTok irra wal qayyaranii fi TikTok irra waan hin taane haasa'u malee namni tokko bakka kana dhufee obboleettii kun gargaaru dhufnee bulluu fi ganniin biyya keenya ganniin maal keenya warri ishiin kaleessa wajjin bu'aa hulataa fi oolte namni tokko dhufee bakka kanatti gargaaru naan jiru. Saatii har'a guyyaan kanaa irra malee bulluu jechuun mana yaalaa tokko keessa waan an viidiyoo sitti agarsiisa. Mana yaalaa kana keessa kan ishiin irra ciistuu fi xarapheessaa xiqqoo wayii kursii kanan irra taa'uun ala bakki ciisaa hin jiru jechuudha naafillee. Bakka kana guutuu namni guyyaan taa'utti namni tokko dhufee obboleettii kokkottu ganniin hulataan oolte bira bulla namni jedhee jiru jechuudha. Mukaan gargaarsa maallaqaa miti jechuudha. Dhuganillee aayidoo jabaa dhuganni si bukkee jirraani wanta biraadha si galee maallaqa dhiisu. Uummanni keenya hin sobdaa malee bakka dhugaatti hin argamu. Dhugaa soba isaayyuu adda baafachuuf namni bakka kanatti dhufee argame jiru. Aniif ganniin nama biyya tokkoo miti yookiin immoo wajjiniin dhalanne wajjiniin guddanne. Ani nama biyya biraati Oromummaa walitti nu fide malee hiriyummaa tokko malee jechuudha. Anis akkuma si warri kaan dhiistanii anis osoo dhiiseen talli kun osoo asitti iyyuu duute namni quban qabu jiru. Gaafa ishiin duute immoo ayi ganni keenya nyaattanii ganni keenya akkas gootanii ganni keenya rakkoo achirratti faayidaa hin qabu jechuudha. Rakkatti dhukkubsatte kunoo kana taate jechuudha. Namni bukkee dhufee dhaabatee jiru jechuudha asili. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko dhukkubsattee jirti. Har'a guyyaa torba namni nyaata nyaanne jechuun asili ilaaliyaa ofii keetti. Guyyaa torba kana bishaanillee hin eeyyamne. Mukaan nyaata miti bishaan hin eeyyamne. Gulukoosicha qofa qaqayyaraniin kennuu fi nyaata hin dhoowwan. Kana kun wanti abbaan barbaade saatii galchanitti dhufee ilaaluu danda'an tala kana inni irraan dhoowwine waan ta'eef. Saatii hundumtiyyuu saatii cufamutti yoo dhufne ilaalle rakkoo qabaa jiru. Mana yaalaa immoo saatii barbaadanitti sin galchan. Kalas bareeda goonni abbaa dura seeneef ifa jedhanii ijoolleen Dubaay illee warri baay'ee jira ka warri akka Nasri Aanolee fa'aa jiranii warri akka hiriyoonni isillee warri akka eenyu jettaniin gurbaa beer irratti wal fichisan maqaa isaa kana.
argee deemee miskiin illee dhufe argee deemee jira kalee. warri akka eenyu mucaa maqaan isaa warri akka gammee jiranii warri akka tigirtiyanii warri akka eenyu ammallee namitti guddaa kan faasigaa jirti warri akka kiyaafannuu kenniin illee. Dhaggeeffadhu faasigee fi gammee sanyii dhufanii gaafatanii. Namoonni muraasni garuu namni tokko bakka kana sii bulla namni jedhee ni jira. Namni tokko asii namni tokko. Garuu TikTok irraa wal qaqayyaranii suura shiitiin hin fayyadamu. Amma akkasiin jechuu barbaade dhaqanii bira haburanii osoo hin ta'in. Odeessuuf fiiguu bilbila ishiillee jalaa hatanii onlaayinii irraa dhabamsiisu. Inshaallah isuma haa dhabamsiisu. Namni kana godhes hin jiru. Paaspoortiin isin bade haa badu ishiin hin jirti. Akkamitti bade jedhee even ganni isi dhukkube jedhanii even hin gaafan. Qorannoo gaggeessaa fi jirra. Inshaallah otoo ishiin